Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan ilmaan Oromoo hundi keessan bakka isin jirtanutti nageenya isiniif haa baay'atu isiniin jedhe. Egaa bilbila keessan irraa siitingii sadiin isin agarsiisa kan itti fayyadamu qabdan. Bilbilli keessa siitingii isaa olii gadi yookiin immoo of on gootanii irraanfattanii jirtu yookaan dagattanii jirtu taanaan karaa itti deeffachuu dandeessan. Kana malees itti gootanu. Kana malees siitingiilee sadiin isin agarsiisa kan itti fayyadamu qabdan jechuudha. Bilbilli keessan siitingiin isaa bootaadhaa socho'ee yookaan immoo bakka duraan irraa ka'ee isin cekkisaa yookaan immoo on off gootanii karaa ittiin deeffattan yoo wallaaltan jechuudha. Kana malees neetworkiin bilbila keessanii akka duraanitti isin dalgaan jiru bilbilli keessan bakka duraanirraa ka'ee jira yoo ta'e siitingiilee kana sadeentu isin fayyadaa. Siitingii kana fayyadamuudhaan bilbila keessan akka awwalaatti deebisuu dandeessu jechuudha. Neetworkii bilbila keessanii akkasuma warri bilbilaan buluutoosiitti fayyadamtanu buluutoosiilee bilbilatti fayyadamtan jechuudha. Akka duraanitti akka inni isin dalagu jechuudha. Kana malees bilbila kan keessan yoo formaatti gochuu barbaadan karaalee itti formaatti gootan yoo dhiqata bilbila namarraa bittan karaalee isin ittiin formaatti gochuu dandeessan isin agarsiisa. Egaa siitingii kana sadee isin agarsiisa. Na waliin turaa isin jecha warri haaraa taatan chaanaala kootiif haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. Viidiyoo share gochuu hin dagatinaa. Egaa siitingii kana sadeen faayidaa guddaa qaba. Namni bilbila irratti namni bilbila fayyadamu siitingiilee kana sadeen beeku qaba isin jedha. Siitingii kana egaa siitingii bilbilaan isentu kana argachuudhaaf egaa siitingii isentu siitingii dhageessintan egaa ola xaa'uudhaan macarashaa irratti ola xaa'uudhaan about point bakka jedhe kana ni jira. About point kan inni tuqxuroo takkaaf jechuudha. About point bakka jedhe kana egaa tuqxan egaa keessa isin naqaa yeroo isin haala kanaan keessa isin naqee ola xaa'uudhaan bilbila keessan receipt bakka jette kana yeroo takkaaf ni tuqxu jechuudha. Walakkaa keessa receipt ka jette kana irra tuqxu jechuudha. Yeroo isin tuqxan haala kanaan isin baasa. Yeroo inni haala kanaan isin baasee egaa yeroo inni haala kanaan isin baasee siitingii sadii asirra jira kun asirratti receipt all siitingiidhaa fi receipt network siitingiidhaa fi receipt activate siiting ka jedhe kana bilbila irra inni bilbila fayyadamu beekuu qaba isin jedha. Faayidaa guddaa qaba. Receipt all siiting jechuun kun maal jechuudha? Siitingii bilbilaa keessanii jechuudha. Ka awwalaarraa bakka awwalaarraa yoo socho'ee raate off on gootanii yookaan immoo bilbila keessan bakka siitingii keessa galtanii on off gootanii irraanfattanii jirtu taanaan siitingii awwalaa kana receipt all siitingii bakka jedhe kana irra tuquudhumaan jechuudha. Receipt gootu jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan recording qabaa waan ta'eef receipt yeroo isin gootan akkasumas security language setting account personal data setting for download application bakka socho'e indaalleen isaa akkasuma security code bilbila keessanii indaalleen isaa ka bakka socho'e bakka isin deebi'aa isin jedha. Yeroo takka bilbila keessan cufeetuma banaa waa takka isin jalaa hin badu waa takka osoo hin badin isin haaromsaa jechuudha akka awwalaatti. Kanaafuu ka awwalaa kana haala kanaan itti fayyadamuu qabdu. Receipt network setting jechuun immoo networkiin bilbila keessanii bakka awwalaarraa ka'ee dadhabaa jira yoo ta'e yookaan immoo akka awwalaa bilbila keessan akka duraanii irraa haayilii dhabe yookaan saffisa dhabe yoo ta'e network setting bakka jette kana irra tuquudhaan sim kaardii dhuma itti qaqqajartanii asirratti wifi yoo ta'e wifi sim kaardii yoo ta'e sim kaardii kana receipt gootu jechuudha. Sim kaardii asirratti tuquudhaan sim kaardii yoo lama keessaa qabaate itti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Kanaafuu waa takka isin jalaa hin badu networkii bilbila keessanii bakkatti isin deebisa bakka awwalaatti jechuudha. Kanaafuu kana booda yoo kana godhattee kaatan bilbila keessan shakkii tokko malee itti fayyadamuu dandeessu. Wanti isin shakkitan hin jiru jechuudha. Kan macarashaa kun receipt activity jechuun bilbila keessan activity isaa yookaan immoo buluutoosii adda addaa sagalee adda addaa akka duraanii irraa saffisa dhabe yookaan sagaleen immoo qulqullina dhabe yoo ta'e ka isin gargaarudha. Receipt siiting ka jette kana tuquudhaan bilbili keessan waa takkaayyuu ogguma takka receipt gootanii bilbili keessan waa takka isin jalaa hin badu. Kana sadeen kana lameen bilbili cufuu hin barbaachisu. Yeroo tuqxanii receipt yogguu isin gootan iskiriinii gubbaatti receipt jeesin agarsiisa. Asumaan dudduubatti deebitu. Kanallee iskiriinuma gubbaatti receipt godheera yookaan immoo sirreessee jeesin agarsiisa. Dudduubatti deebitu jechuudha. Kanatti hin buutanu kun faaktooriyaa daataadha. Yoo dhiqata bilbilaa formaati gochuu barbaadan bilbila nam takka asirra tuquudhaan bilbila appilikeeshinii wanta bilbila irra jiru indaalli isa irraa balleessu dandeessu jechuudha. Faaktooriyaa daataa receipt daataadha. Waan daawunloodii qabu appilikeeshinii indaalli isaa formaati gochuu barbaadan asirra tuquudhaan mircaa hedduu isin gaafata yoo secha tuqxan formaati gochuudhaaf daataa yookaan wifi wal ganaanya isin jedha. Kanaafuu asirra tuquudhaan formaati gochuu dandeessu. Siitinga kana sadii itti fayyadamaa isin jedha. Haala kanaan bilbila kan keessa yoo bakka socho'ee raate bakkatti isin deebisa waan ta'eef haala kanaan siitinga kana sadeen itti fayyadamuu qabdu isin jedha. Namni bilbila qabu takka indaalleen keessanuu hundi keessanuu warri bilbila itti fayyadamtanu yoo bilbila keessan guyyaa takka akkam ga'a saffisa dhabee haala kanaan siitinga kanatti fayyadamuudhaan saffisa guddaa akka hin argatu gochuu dandeessu isin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jedha. Viidiyoon koo yoo isinitti tole like share naa godhaa isin jedha. Akkasuma warri haaraa taatan maatii ta'uu hin dagatina. Gaaffii qabaattan komentii naa kaa'aa.